Erga YouTubein seera haaraa two-step verification lakkoofsa itti galfachuu erga ni baasee namoonni baay'een lakkoofsa biyya alaa fayyadamtanii guyyaa takka lakkoofsa san dhabuun keessan ni mala. Akkasuma bilbila irraa eeyyama kennuu osoma password fi emailii beektanii jechuudha dirqama. Garuu amma Gmailii waan ajaa'ibaa fidee dhufee jira. Kanaan booda bilbilli keessan badus lakkoofsa bilbilaa dhabdanus haala salphaa taheen yoo bilbilli keessan bades bilbila biraa irratti YouTube keessan emailii keessan deebifachuu dandeessu. Bal'inaa waliin ilaallaa turtii gaarii. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama kam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdul App. Gara barnoota keenyaatti yeroo seennu settingii keessa seennee settingii irraa Google bananna. Akkuma isiniin jedhegaa kanaan booda bilbila yoona jalaa bade yoo lakkoofsa bilbila biyya alaatti duraan fayyadamaa ture dhiisee biyya gale wanni jedhu takka hin jiru. Settingii irra erga gallee booda emailii keenya dura jiraachuu mirkaneeffannaa yoo irra hin jiraanne irra tuqnee emailii keenya ka sirreeffachuu barbaannu fidannee manage your Google account ka jedhu kana tuqannee deemnee waliin sirreessinee ilaalla. Bilbilli badus emailii fi password qofa fayyadamnee bilbila biraa irratti feenu laptopii kompiitara biraa irratti duraan osoma password fi emailii beeknu eeyyama kennuu qabna bilbila duraan emailicha irratti bananne jalaa jechuudha. Yookaan koodii bilbila lakkoofsa bilbila irratti du'e erga amma garuu sun hin jiru security jala galla manage Google account jala erga seennee booda xiqqoosii gadi dhufnee use your phone to sign in if two step verification jira. Use your phone duraan barsiisee jira yeroo password daganne amma garuu two step verification kun onii haa ta'u yoo fedhe ofii haa ta'u achirra tuqnee gara Chrome deemna. Obboleeyyan kiyya hin dogoggorina two step verification kan duraan lakkoofsa itti galchuu barsiise san isin barsiisaa hin jiru. Erga asirra seennee kun barumsa baay'ee isin fayyadudha. Backup koodii. Erga asirra seennee booda xiqqoo yeroo gadi dhufnu get started ka jedhu kanatu jira. Get started kanarra tuqnee gara fuulduraa deemna nuti. Get started ka jedhu kun jala jira san tuqannee gara fuulduraa yeroo deemnu password nu gaafata password itti guuttannee next godhanna. Next yeroo tuqannee gara fuulduraa deemnu haala kanaan dhufee nu bana. Continue ka jedhutu jala kana jira. Continue tuqannee ammallee gara fuulduraatti oofna. Haala kanaan nu bana. Wanni guddaan asirratti isin hubachuu qabdan namoonni duraan lakkoofsa itti galchitanii onii godhatanis rakkina hin qabu backup optionii fayyadamtu jechuudha. Namoonni duraan lakkoofsa bilbilaa itti galchitanis use another backup optionii fayyadamtu amma use another backup option ka jedhu tuqnee gara fuulduraa adeemna. Hundi keessanuu bakka kanatti qalbeeffachuu qabdu. Lakkoofsa bilbilaa akkuma koodii nu ergu koodii kana nu kenna. Koodii kana screenshot godhadhu lafa kaawwadhu kan jedhu yookiin immoo download ka jedhu. Koodii digitii 88. Koodii kana download godhanna yoo barbaanne screenshot godhanna. Sanaan booda yeroo emailii keenyaaf password keenya itti galchinu kana keessaa takka fayyadamna. Yeroo hundaa jechuudha yookaan download godhanna. Screenshot yookiin download godhanna. Koodii kana sammuutti qabannee yeroo mara kana fayyadamnaa jechuudha. Bilbilli keenya yoo nu jala bades akkasuma lakkoofsa bilbilaa keenya guyyaa takka dhabuun ni mala. Koodii kana garuu screenshot godhannee yookaan download godhannee hiriyaa keenyatti yookaan maatiitti ergannee lafa kaawwanna. Sanaan booda bilbilli badus yeroo bilbila biraa irratti emailii keenya bannu koodii kana keessaa takka itti guunnaa jechuudha. Haala kamiin akka itti guunnu waliin ilaalla. Waa takkitti waan nama rakkisuu miti. Waan ajaa'ibaati. Kanaan booda bilbila na jalaa badeen hin jiru. Lakkoofsa bilbilaa san irratti koodii na erguu dideen hin jiru. Two step verification filannoo biraa haala kanaan lakkoofsa kana erga itti ida'annee booda lakkoofsicha erga screenshot godhannee booda next ka jedhu ka gara fuulduraatti nu deemsisu jira. Next godhannaa jechuudha. Next goonee turn on ka jedhu nuu fida. Yoo duraan onii ta'ee jiraates onii dhuma haala kanaan nuu fidee jira amma offline dha. Turn on ka jedhu kana tuqnee gara fuulduraa deemuudha amma. Inni guddaan isin beekuu qabdan waan kanaan booda jiru. Erga turn on goonee irra darbinee jechuudha. Yeroo bilbila biraa irratti emailii kana deemnee banannu haala kamiin dhufee koodii kana itti galchuu dandeenya. Isa jedhu wanni guddaan isin beekuu qabdan. Haala kamiin kunoo backup koodiin nuti amma deebifannee dhufne kana amma kallattiidhumaan erga koodii deebifannee kaanee jechuudha. Koodii digitii 10 nu kennee screenshot godhanneerra kallattiidhaan mee gara emailii yeroo bilbila biraa irratti bannu gaaffiin nu gaafatu deemnee waliin ilaallee koodii kana keessaa tokko itti guunnee waliin ilaalla jechuudha. Hundi keessanuu kana sirreeffannaan kanaan booda emailii koota akkas ta'e emailii kun na jalaa hatamee bilbila koo badee YouTubein na jalaa dhabame. Gaaffiin kun kanaan booda gonkumaa kahuu hin qabu.
Amma duubatti deebinee steppiin ittaanu Google Chrome yookaan akka bilbila biraa godheen isinitti agarsiisa. Paaswordii fi iimeelii kiyya itti galchus bilbilicha irra akkan eeyyama kennu na gaafata. Chrome irra galeen gmail.com jedhee isinitti agarsiisu. Gmail.com jedhee gmailii keessa seeneen iimeelii kiyya bakka gmailiitti barreeffadha. Email or phone naan jedha. Iimeelii kiyya itti barreeffadha. Iimeelii kiyya itti barreeffadheen akkasuma gara fuulduraatti deemnee immoo paaswordii itti barreessine waliin ilaalla akkaataa itti fayyadama yeroo bilbila haaraa irratti yookaan bilbila biraa irratti dabarsuudhaaf fayyadamnu. Iimeelii kiyya barreessee neextiin godha sanaan booda paaswordii itti guuteen ammallee neextii godhadha. Akkuma nuti neextii tuqnee paaswordii itti galchineen bakka kana sirriitti hubadha. Bakka kana jechuun bakka bilbila jalqaba iimeelii irratti bananne sanarraa yeesii eeyyama kenninu malee nun dabarsu. Paaswordii osuma beeynu osuma iimeelii beeynu. Try another way ka jedhu kanatti kun. Filannoo biraa karaa iimeelii keenyatti yuutuubii keenyatti seenuu barbaannu jechuudha. Filannoo asitti fideenuu ka'a. Ka jalqaba bilbila jalqaba bante irratti yeesii tuqii sanaan ala dabarfachuu hin dandeessu. Kan lammaffaa bilbila duraanii keessaa koodii dhaqii fidii. Ka sadaffaa enter one of your 8 digit backup. Kana fayyadamna kan sadaffaa kana. Kan sadaffaa kun kan nuti screenshotii godhannee dhufnee jechuudha. Enter one of your 8 digit backup code. Koodii sana keessaa takka itti galchii nun jedha. Koodii 10 nuu kenneemi kurnan sana keessaa tokko itti galfadhuu nun jedha. Koodii sana keessaa kan feenu ka tokkoffaarra jiru feenu ka kurnaffaarra jiru itti galfanna. Kanaafuu filannoon keenya backup koodiidha. Enter 8 digit backup itti galchine neextii godhanna. Kurnan sana keessaa kan feene erga itti galchanne neextii godhanne gara fuulduraa deemna. Kanaan booda osoo lakkoofsa bilbilaa nun barbaachisin osoo bilbila duraan itti fayyadamaa turre bilbila iimeelii san irratti bananne nun barbaachisin gara gmailii keenyaatti nu galche. Bilbila biraa irratti iimeelii keenya karaa nagayaatiin bananne jechuudha. Kanaafuu lakkoofsa bilbilaa nun barbaachifne iimeelii irratti koodii bilbila kaanirraa yes jechuu waan akkasii kun cinqiidha. Yeroo baay'ee yuutuubiin keenya erga guddate yuutuubii keenya iyyuu dhabuun ni mala. Hundi namaatu namni iimeelii fayyadamu kan yuutuubii qofa osoo hin taane namni iimeelii fayyadamu martinu backup koodii optionii biraa akka filannoo biraatti qabachuu qaba. Filannoo isa guddaa godhee qabachuu qaba. Akkasuma obboleeyyan kiyyaa namoonni tokko lakkoofsa bilbilaa two step verification itti galchanus didee furaan kun banaa jira. Protect your account tuqxanii achuma furaa keessan jira. Add recovery email address ka jedhu gadi tuqxanii two step verification jira. Add ka jedhu kana tuquudhaan iimeelii biraa takka bakka sanatti galchitu koodiin isinii dhufaa. Koodii itti galchitanii save yeroo isin gootan achumaan isinii qollofama jechuudha. Barnoonni keenya har'aas kana fakkaata ture. Akkasin irraa barattan abdii guddaan qaba. Haga barnoota ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.